Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network oduu ammaaf qabnuun isinitti himaa ani Ibsaa Masraaji. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Biyya Noorwee magaalaa Oslo keessatti dubartiin Tamiimaa Nibraas jedhamtu haala suukanneessaan ajjeefamte. Hojjettoonni dhaabbata Microsoft mormii itti fufee waajjira pirezidaantii dhaabbatichaa qabatanii jiran. Dhimma waraana Gaazaa irratti pirezidaantii Doonaald Tiraamp walgahii guddoo White House-tti qopheessuudhaafi. London barattoota Gaazaa irraa dhufan yuunivarsiitii isaaniitti qabaluudhaafi. Waraanni Masrii Israa'el magaalaa Gaazaa fudhachuu isiitiin dura daangaa gara bahaatiin jiru cimsitee jirti. Loltoonni Masrii marsaan jalqabaa ergama deeggarsa United Nations Somaaliyaa keessatti leenjii xumuran. Maatii dhabamuu ilma isaaniitiin shakkaman manni murtii ajjechaadhaan himate. Biyya Noorwee magaalaa Oslo keessatti dubartiin Tamiimaa Nibraas jedhamtu haala suukanneessaan ajjeefamte. Tamiimaan hojii halkan irra turte. Instituushinii tokko makiinaa dhaabdee ol seente. Ergas booda haala suukanneessaan ajjeefamte. Namni si ajjeese nama jibba qalama uumama isiitii fi amantii isin hordoftu qabuuni. Wanti inni ittiin ajjeese ablee ta'uu poolisiin gabaasetti jira. Namni kun erga isii ajjeese booda nama biraa ajjeesuuf akkuma maskiita dhaqeen qabame. Namni kun erga qabameen booda gocha raawwate amanuudhaan akka isheen hin qabne poolisitti hime. Hawaasni Oromoo bakka Tamiimaan itti ajjeefamtetti argamuudhaan gaafii haqaatii fi mormii qaban dhageessifachaa jiran. Sirni awwaalcha Tamiimaa Nibraas guyyaa Jimmataa bakka hawaasni Oromoo argamanitti akka raawwatamu sagantaan qabameeti jira. Akka sagantaan ibsametti sirna awwaalchaatiin booda hiriirri akka qindaa'ee jirutti ibsame. Hojjettoonni dhaabbata Microsoft mormii itti fufee waajjira pirezidaantii dhaabbatichaa qabatanii jiran. Hojjettoonni kun gabaasa dhaabbatichaa kan hirmaannaa Israel Defense Force wajjin dhimma waraana Gaazaa irratti qabu agarsiisu dhiyaate mormuuf kana godhan. Poolisiin eega hojjettoonni waajjira pirezidaantii Brad Smith kan Redmond Washington keessatti argamu qabatan booda nama 7 to'annaa jala oolche. Hojjettoota hidhaman keessatti hojjettoonni ammaatii fi kan duraanitis ni jiran. Akka gabaasa garee mormitootaa kan No Azor for Apartheid jedhamutti gareen kun ji'ootaaf akka dhaabbatichi isaanii hariiroo Israa'el wajjin qabu adda kutuu fi Paalestiniif kaasaa akka kafalu gaafachaa turan. Ergamaan addaa US kan baha giddu galeessaa State Witkoff akka jetti dhimma waraana Gaazaa irratti pirezidaantii Doonaald Tiraamp walgahii guddoo White House-tti qopheessuudhaaf itti dabalees jalqaba bara 2026 waraanni akka dhaabbatu abdanna jechuun Tiraamp akka dubbate gabaase. US State Department akka gabaasetti barreessaan State US Marco Rubionis hoogganaa dhimma alaa Israa'el Gideon Saar wajjin Washington keessatti yeroo walfakkaataaf walgahii qaba. London barattoota Gaazaa irraa dhufan yuunivarsiitii isaatti qabaluufi mootummaan British guyyaa 30 kalee barattoota Gaazaa yuunivarsiitii biyyattii hunda keessatti fudhatee barnoota isaanii akka itti fufan beeksise. Akka BBC'n gabaasetti barattoonni hangi tokko bara barnootaa dhufu barnoota sadarkaa maastaraa jalqabu. Isaan kana keessaa hanga tokko mootummaa UKtu gargaara. Warri hafan immoo maallaqaan baratu. Muummichi ministeeraa fulbaana dhufutti mootummaa Palestiniif beekamte akka kan ibseeti jira. Gocha kanatti kan aare pirezidaantiin Israa'el kuni Hamaas badhaasuudha jechuudhaan komate. Waraanni Masrii Israa'el magaalaa Gaazaa fudhachuu isiitiin dura daangaa isii gara bahaatiin jiru cimsiteeti jirti. Kana kan godhaniif sochii Israa'el Defense Force jiraattota Gaazaa gara Masrii oofuun miidhaa namoomaa fi waraanaa fiduu malu sodaachuudhaan of eeggannoo godhuudhaafi. Loltoonni Masrii marsaan jalqabaa deeggarsa United Nations Somaaliyaa keessatti leenjii xumuran. Ministeerri ittisa Somaaliyaa waraana Masrii kan leenjii xumuree deeggarsa gamtaa Afrikaatii fi Somaaliyaa tasgabbeessuuf dhufan simateeti jira. Maatii dhabamuu daa'ima isaaniitiin shakkaman manni murtii ajjechaadhaan himate. Maatii daa'ima ji'a 7 Emmanuel Haroo kan dhabame keessa harka akka qaban shakkuun himanni ajjechaa irratti baname. Abbaa fi haati daa'ima ji'a 7 Emmanuel Haroo eega haati daayipara jijjiirteef booda dhabamuu isaatiin abbaa fi haati isaa mana murtii Kaalifoorniyaatti ajjechaan himatamanii jiran. Oduun irraaf qabnu kanuma waan dhaggeeffataniif galatooma.